Osoo ministeerri muummee Abiyyi Ahmadichi as yeroo takka illee naannoo Tigraay hin dhaqin yeroo biraatiif waraanni guddaan ammas dhoowuu irratti argama. Naannoon Tigraay waggoota sadeen darbe xiqqoo nagaa fakkaattus waraanni bara 2022 dhaabbate dhohuu bira geera. Gamaaf gamana ibsi gamaaf gamasi bal'inaan kennamaa jira. Ashama akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Deebinee dhufnee jirra. Odeeffannoowwan haala yeroo irratti xiyyeeffannee yaada keenya laachuu akkasumas odeeffannoo sun isin biraan ga'uudhaaf dhufnee jirra. Asirratti yaada mataa keenyaan laanna isinis akka yaada keessan gara koomentiitiin nuuf kennitan ni feena. Waan barbaadan barreessuu ni dandeessu. Har'a immoo waraana guddaa bifa haaraan ammas naannoo Tigraayitti dhalachaa jiru. Kan ammoo fiixeerra ga'e irratti yaada keenya kennuuf jirra. Waraana kanaan wal qabatee waraanni kun yoom dhohaa maaltu waraana san booda ta'uudhaaf jira isa bira darbee Abiyyi Ahmad yoom naannoo Tigraayitti imalaa piroojeektiiwwan akka naannolee biraatti eebbisu Abiyyi Ahmad maaliif naannoo Tigraayitti eebbisuu dadhabee maaliif piroojeektiiwwan gurguddaa achitti hojjechuu dadhabee san bira dabree baajanni naannoo Tigraay maaliif adda cite baajanni sun meeqa ture akkasumas Abiyyi maaliif TPLF kolkola yookaan ammoo TPLF haga naannoo Tigraay waraana biraatti deebiftu maaliif eega waan jiruufi ofiifillee fedhii waraanaa inni qabuu fi fedhii TPLF waraanaaf qabu bal'inaan ilaalla. As keessatti iccitiiwwan haaroo isin dhageessan jiraachuu mala haga xumuraatti dhaggeeffatanii namaaf share gootanii YouTube kanaa subscribe gootanii akka nu hordoftaniif yaada keessan akka kennattan kabajaan isin gaafanna. Kallattumaan waan qabannetti isin dabarsina. Akkuma jenne naannoon Tigraay ammas waraana guddaa biraa keessa seenaa jirti. Waraanni amma dhalachuudhaaf jiru waraana yeroo kamuu caalaa hamaa ta'e akka ta'e tilmaamama. Naannoon Tigraay akkuma isinis yaadatan bara 2020 irraa eegalee haga 2022 waraana guddaa keessa turte. Waraana sanaan lubbuun lammiilee miiliyoonaatu darbe. Lubbuu miiliyoonota biraatu miidhame. Hedduun isaanii har'allee hospitaala malee kan hafan kan miila dhaban kan harka dhaban ciciisaa kan jiran hedduudha. Waraana kanas kan gaggeessan garee TPLF of tuuluu fi mootummaa badhaadhinaa yookaan bilchiginnaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamudha. Waraana qaamonni lama of tuulan gaggeessaniin Itoophiyaanonni miiliyoonaa ol dhumanii jiran. Waraanni san 2022 akkuma fedheenis ta'u waliigaltee Piriitooriyaatiin dhaabbatee ture. Waraanni sun dhaabbatee waggaa 3 booda ammas sodaan waraanaa akka malee hammaatee jira. Yeroo kamuu caalaa waraanni guddachaa jira. Sababoonni waraanni ammaatti dhalate jedhamee tilmaamame hedduutu jira. Isaan keessaa tokko walgahii tibbana Koreen Jiddu Galeessaa TPLF gaggeesse booda ture. Koreen Jiddu Galeessaa wayyaanee tibbana walgahii gaggeesseen naannoo Tigraay akka bara 2020 dura turteetti deebisuudhaaf murteessee jira Korichi. Koreen kun akka jeetti manni maree naannoo Tigraay kan bara 2020 dura ture haa deebi'u. Kana jechuun TPLF naannoo Tigraay akkuma duraan turetti haa ta'u kan jedhudha. Bulchiinsi yeroo Abiyyi Ahmadiif TPLF waliin hundeessan haa diigamu jechuudha. Kana jechuun pirezidaantiin yeroo ammaa naannoo Tigraay bulchaa jiran Taaddasa Warradaa aangorraa kaafamanii Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el bakka isaatti deebi'u. Kana jechuun naannoon Tigraay akka bara 2020 dura ture yookaan ammoo bulchitoonni hundi jijjiiramanii kan yeroo san turanitti deebi'anii naannoon Tigraay bifa haarawaan akka 2020 duraatti deebitii jechuudha. Kunis guutummaatti TPLF naannicha to'achuudhaaf yaalii eegaleedha. Akka waliigaltee Piriitooriyaatti naannoo Tigraay kan waliin bulchu mootummaa federaalaatiif TPLF kana jechuun waliigaltee keessatti mariin gaggeeffamee TPLF fi bilchiginnaa marii gaggeessanii naannicha walqixa to'atanii gaggeessuu jechuudha. Amma garuu TPLF naannicha guutummaatti dhuunfachuuf murteessee jira jechuudha. Kun waraana 2020f sababa kan ta'esan deebisuu jechuudha gama biraatiin yookaan waraanni 2020 sababa kanaan dho'e ammas dho'uuf deemaa jechuudha. Akkuma beekamu naannoo Tigraayitti filannoon yeroo koronaa Itoophiyaa guutuutti kan gaggeeffamne murtaa'ee ture. Naannichatti garuu wayyaaneen diqqeedhaan filannoo san gaggeessite. Filannoon sun muddama duraanuu mootummaa federaalaatiif Tigraay jidduu jiru hammeessee filannoon naannoo sun gaggeeffamte waraanni 2020 akka dho'u gootee jechuudha. Waraana 2020 dho'ee waggaa lama gaggeeffameen sababa filannoo naannoo Tigraay sanaan miiliyoononni dhumanii jechuudha. Amma immoo waraanni dhalachuuf jira kan jedhames tokko naannoon Tigraay akka 2020 dura tureetti haa deebi'u waan jaameef yookaan manni maree naannoo Tigraay kan TPLF'n hoogganamu sun yoo deebi'e mootummaan federaalaa tarkaanfii humnaatti seenaa yookaan ammoo TPLFtu tarkaanfii humnaatti seenaa lolli ni dhalataa jechuudha. Kana jechuun gama tokko murtee mootummaa federaalaa naannoo Tigraayitti hojjetu amma booda guutummaatti. Sababiin isaa bulchiinsi yeroo Tigraay kan Abiyyi Ahmad hundeessuu fi TPLF waliin hundeessan hin dalagu jechuu amma booda. Bulchiinsi diigameeti Taaddasa Warradaa gara Finfinneetti ari'amaa Dabratsiyoontu bakka isaa bu'aa naannoon Tigraay to'annoo TPLF jala gala. Kan ammoo mootummaan federaalaa hin fudhatu jechuudha. Yeroo sun maal godha mootummaan federaalaa gara tarkaanfii humnaatti deema akkuma 2020 yeroo sun waraanni ni dhalataa jechuudha. Naannoon Tigraay another makaraa. Kun sodaa guddaa uumee jira. Kaleessa BBC afaan Tigreetiif uummanni yaada kennaa ture.
murtee TPLF kana hordofee uummanni naannoo Tigraay baqachaa jira amma. Sababiin isaa mootummaan federaalaa humna seenuu danda'are to'annaa isaatiin ala waan taatuuf. Silumaan naannoo Tigraay duraanuu bulchaa hin jiru mootummaan federaalaa. Anyway ammas waraanni 2020 eegale sun naannoo Tigraay sodaachisee jira jechuudha. Duraanuu waggaa dabre kana erga Geetaachoon aangoo irraa buqqaafame as Tigraay keessa tasgabbiin hin jiru. Yeroo takka gama naannoo Amaaraatiif naannoo Tigraayin wal dhibdeetu jira. Yeroo biraatti naannoo Tigraay keessatti yookaan TPLF muddama ifiifuu keessa jira. Wal dhibdeen TPLF keessatti waggaa kana guutuu ture. Amma garuu kallattiidhaan wayyaaneef biltsiginnaan waraana biraatti seenuuf akka jiran gabaasinni Tigraay irraa bahu ni mirkaneessa jechuudha. Dhuguma Dabratsiyoon aangoo fudhachuu ni danda'a, eeyyee ni danda'a. Ichirra turuu ni danda'a garuu waraana dhala. Turuudhaaf ni yaala waraana dhala 2020. Amma yeroo nuti sagalee tana qabaa jirru pirezidaantii ta'uudhaan amma kan tajaajilaa jiran Jeneraal Taaddasaan ibsa kennaa turanii Jeneraal Taaddasaan murtee TPLF akka hin fudhanne mirkaneessanii jiran. Kuni naannichi TPLF fi Filee wal dhabu jira. Gaafa immoo inni aangoo gadi dhiisu jee mormee Dabratsiyoon waraanaan akkuma Geetaachoo godhasan Jeneraaltichaas ni ari'a. Ari'eeti aangoo san qabata. Garuu mootummaan federaalaa taa'ee hin ilaalu takkaan fi humnaatti TPLF irraa fudhata naannichi waraana biraatti deebi'ee jechuudha bakka. Sababni waraana kanaa sani. Uummanni Tigraay kaleessa irraa eegalee naannoo Tigraay baqachaa jira. Murtee horeen jiddu galeessaa wayyaanee dabarsee hordofee kun waraana dhala jee amaneera uummannis. Okay. Waraanni akkanaan dhalataa jenne. Wanti ijoo irraa haasa'uu deemnu tokko Abiyyi Ahmad erga Itoophiyaa bulchuu eegalee har'a waggaa 8. Ministeerri muummee egaa aangoo qabatanii waggaa 8 keessa naannolee Itoophiyaa inni hin dhaqin hin jiru. Naannoo Oromiyaa mana isaati. Naannoon Amaaraa waraanni yoo jiraatillee mana isaati. Naannoleen biraas akkasuma. Haa ta'u malee Abiyyi Ahmad naannoo Tigraay deemanii hin beekan. Maaliif Abiyyi Ahmad naannoo Tigraay hin deemne? San qofaa miti. Abiyyi Ahmad naannolee biraa piroojeektii gurguddaa hojjechaa jiran. Eeyyeen. Naannoo Oromiyaattis hojjechuu jira. Naannoo Amaaraattis hojjechuu jira. Garuu naannoo Tigraay piroojeektiiwwan gurguddaa hojjechaa jiran. Piroojeektiiwwan bishaanii haa ta'u, piroojeektiiwwan daandii haa ta'u, piroojeektiiwwan biraas tokko isaanii bu'uuraalee misoomaa barbaachisan naannoo Tigraayiif hojjetu hin agarre. TV Tigraay irra dhaqi, Dimtsi Wayyaanee irra deemi, TV Itoophiyaa FBC fi EBC irra dhaqi, wanti jiru Tigraay wal qabatee waraana qofa. Piroojeektiin hin jiru jechuudha. Waraanni Tigraay gadhaabbate har'a waggaa 3 piroojeektii guddaa naannoo Tigraayitti hojjetameef mootummaan federaalaa deemee eebbisan agarre. Ministeerri muummee addatti naannolee biraa keessa deemee piroojeektii gurguddaa eebbisa. Kooriidara dabalatee naannoo Tigraay kun hin jiru. Maaliif? Abiyyi egaa aangoo qabatee naannoo Tigraay yeroo takka dhaqee ture, yeroo lamas gaafa waraanaatillee yeroo takka dhaqee ture. Yeroo dhumaatiif Abiyyi naannoo Tigraay kan deeme bara 2020 muddee keessa ture jechuun dhuma 2020 jechuudha yookaan gara 2020 takka yeroo seenaa turre. Yeroo sun naannicha qabatee waraanni isaa innis garasi malee ture. Sadaasa waraanicha kan dho'e Abiyyi immoo waraanni eegalee torbeewwan booda muddee keessa naannicha deeme naannoo sana achii as Abiyyi hin dha'ine. Waraanaafis haa ta'u hojii misoomaatiif hin dha'ine Abiyyi naannoo Tigraay sana booda. Sababiin kanaa tokkoof tokko qofa. Inni jalqabaa naannoon sun ammallee tasgabbii hin qabu. Inni biraa Abiyyi Ahmad rakkoo nageenyaa sodaata. Fakkeenyaaf naannicha yoo dhaqee tarii tarkaanfiin irra fudhatamuu danda'a jee waan amanuuf naannicha seenuu hin danda'u. San qofaa miti. Naannoo Tigraay hooggantoonni federaalaa baay'inaan wayitatti imalan hin agartu ammayyuu. Ni sodaatan hundinuu ni sodaatan. TPLF sodaatan. Waraana TPLF sodaatan. Akka waan yaaliin ajjechaa irratti godhamuu sodaatan. Dhuguma naannolee Itoophiyaa 12 keessaa naannoon Tigraay takka akkuma naannoo tanaa sila piroojeektii hojjechuu qaban ture mootummaan federaalaa. Waraanni dhaabbatee irra waggaa 3 naannoo saniifis piroojeektiiwwan gurguddaa bu'uuraalee misoomaa uummanni san barbaadu hojjechuu qaban. San dura garuu wanti godhamuu qabu tokko ni jira. Inninis uummanni Tigraay waraanarraa hafee buqqee arrallee sharaa keessa jira. Itti roobaa jira. Bineensaan nyaatamaa jira. Waggaa 3 waraanni dhaabbatee uummanni Tigraay irrallee qeetti hin deebine. Sababii kana Abiyyi qofaa miti. Sababiin kana tokko of tuulummaa TPLF, lammaffaa of tuulummaa mootummaa Abiyyi. Eeyyeen garee lachuu baay'ee uummata tuffatan. Baay'ee uummataaf kabajan qaban. Baay'ee of dhiiban. Dhuguma akka lammii Itoophiyaa tokkotti uummanni san arrallee yoo bineensaan sharaa keessatti nyaatamu nama dhagaamaa jechuudha. Sababoota akkasiitiif Abiyyi arrallee naannoo Tigraay deemuu hin dandeenye. Imalee naannichatti piroojeektii hojjechuu hin dandeenye. Waa'een Tigraay gaafa ka'u waraanuma wajjin ka'a jechuudha. Naannoo biraa keessas waraanni ni jira. Naannoo Amaaraa keessas waraanni ni jira. Garuu Abiyyi Ahmad naannoo Amaaraa keessa fakkeenyaaf hojiilee piroojeektii gurguddaa hojjechaa jira. Kooriidara dabalatee. Kooriidarri waan guddaa miti. Garuu akkuma naannoo biraatiif hojjete chittis kooriidara yoo hojjete humaa hin qabu. Naannolee biraa fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessas waraanaa jira ni dhaqa. Naannoo Tigraay sun dhaquu dhabuun akka kiyyetti soduma wayii sodaa addatti jiruutu jira jee amanaa jechuudha. Uummata sanaaf piroojeektii hojjechuu qaba. Itoophiyaa bulchuu jiraami. Naannoo Itoophiyaa keessaa Tigraay takka. Uummata sanaaf nagaa buusanii isaa fi TPLF araaramanii hojjechuu qabanii dirqama. An akka kiyyetti gammachuun tiyya fakkeenyaaf
Ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa Mallas Zeenaawiin gaafa aangoo harkaa qaban naannoo Itoophiyaa bakka barbaadan deemanii hojjechaa turan. Piroojeektii naannoo Oromiyaa keessa jiru deemanii hojjechuu irratti akka duubatti hin deebine. Naannoo Tigraay addatti qabanii irratti hojjechaa turan beekama. Garuu fakkii isaafillee yoo ta'e naannoo Oromiyaa keessattis piroojeektii hojjechaa turan. Ministeerri muummee Mallas Abiyyis akkasumatti irra naannoo sun nan bulche jeefitti amanee akkanatti funya qurquriinillee ta'uu dhaquu qabaa jechuudha. Maaliif hin dheene gaafiin ijoo immoo kanuma hundi waliin beeknu sodaa TPLF hin dheene. TPLF kolkoluuf hin dheene. An akkana fakkaatutti uummata Tigraay eeggatanii TPLF micciiranii harka qabanii yoo ta'es karaa nagaatiinis haa ta'u karaa lolaatiin harka qabanii naannoo sun bulchuun dirqama jee amanan. Maaliif kun naannoon Tigraay naannolee Itoophiyaa keessaa takka. Haala amma jiruun garuu Tigraay Itoophiyaa irraa fottoquunis ifaa jechuudha. Akkuma Mallas humna qabaatee naannolee biraa akkasii bulchisanitti TPLF micciiranii qabanii biyyattii bulchuudha malee biyyattiin hanga daangaan biraa naannoleen biyya alaa takka Itoophiyaa seentee maallaqa isii daddabarsitu. Haga TPLF imaamata alaa irratti ibsa baasu eeguun dogoggoraa jechuudha. Abiyyi waa lama godhuu qaba. Hatattamaan rakkoo jiru TPLF waliin furee biyyattii akkuma naannoo Tigraay akkuma naannoo taaniitti qabee karaa nagaatiin bulchuudha. Yoo hin taane TPLF harka micciiree qabee biyyattii akkuma naannoo biraatti naannoo Tigraay bulchu malee akkasitti naannoo sana haga isiin daangaan cawu eeguun dogoggora. Dogoggora guddaadha. Naannoon Tigraay haga Itoophiyaa irraa fottoqitu eeguun dogoggora guddaa jee amanaan. Haala amma jiruun garuu dogoggora mootummaan federaalaa fi raawwachaa jiru naannichi Itoophiyaa irraa adda bahaa jira. Kanaaf ragaa guddaan ammoo humnoonni Shaabiyaa Itoophiyaa keessa seenanii bakka barbaadan maallaqa sochoosuu danda'uudha jechuudha. Dogoggora guddaa. Abiyyi TPLF harka micciiruu ni danda'amu hin danda'u kan jiru takka bullee waan ilaalu ta'ullee ammallee TPLF humna ni qabdi. Meeshaa waraanaa ni qabdi. Guutuu ni hiikkanne akka waliigaltee Piriitooriyaatti meeshaa hiikkachuu qabdi jaame hin hiikkanne garuu mootummaa federaalaa irra jabaadha beekama. Amma garuu sababa Eertiraa wajjin hariiroo qabduuf tarii dhiibbaan isa kamuu yeroo kamuu caalaa jabaachuu danda'a. Ammoo mootummaa federaalaa haga yeroo dheeraa kolkoluu caalaa garee tana dafee karaa lamaanii yookaan karaa humnaas haa ta'u karaa tolaas haa ta'u dafee naannicha akka harkaan baane godhuutu dirqama asii galeeme. Naannoo Tigraay balaa kan hundaaf amma araaramuu dadhabuudhaaf fakkeenyaaf yeroo ammaa kana rakkoo jiru fixuu dadhabuudhaaf sababoonni baay'eetu jira. Isaan keessaa tokko uummata buqqee ammallee qeetti hin deebiinidha. Inni biraa baajata naannoo Tigraay ammallee iccitee jirudha mootummaa federaalaa adda kutee jirudha. Waa'ee baajata kanaa wal qabatee odeeffannoo adda addaatu jira. Mootummaan erga waggaa lamaas baajata waan naannoo Tigraayitti erganatti hin fakkaatu. Baajanni naannoo Tigraay bara 2020 dura fakkeenyaaf 2020 yoo fudhanne baajanni naannichaaf ramadamee ture qarshii Itoophiyaa biiliyoona 10.3 ture. Haa ta'u malee bara 2024 waggaa lama dura qarshii biiliyoona 13tu naannoo Tigraayiif ramadame. Haa ta'u malee muddama yeroo dhiyoo asammaachaa jiru. Keessumaa'uu erga TPLF mootummaa federaalaa wal hubachaa hin jirre baajanni naannoo Tigraay ramadame hin jiru. Adda citee jira. Baajanni wanti adda citee fi naannoon Tigraay ammallee baajata ramadamuuf hojiilee misoomaatiin hojjechuu, bu'uuraalee misoomaatiin gadhaabuu caalaa waraanaaf baajata fayyadamtii jechuun mootummaa federaalaa adda kute. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad amma dura paarlaamaa irratti yoo ni yaadattan ta'e ifatti dubbatanii turan. Baajanni nuticha erginu guutumatti waraana irratti bahaa jira. Guutuma waraanaaf oolaa jira jaanii dubbatanii turan. Dhugaadhaa beeku. Naannoo Tigraayitti baajanni ergamu waraanumaaf oola. Naannichi humna TPLF'n qabamee waan jiruuf guutumatti gara wanni itti deemaa jechuudha. Gara waraanaatti deema. Kanaaf baajanni sun adda cite. Baajanni adda cite kun akka ammallee TPLF mootummaan federaalaa kan biltsiginnaa wal hin hubanne godhe. Yeroodhaa yerootti akka wal hin hubanne mari'atanillee akka wal hin dhageenye godhee jira. Rakkoon baajataa furamuu dadhabuun rakkoon buqqaatota deebisuu dadhabuu kana bira kutee bakkoota humnoota faannootiin qabaman humnoota Eertiraatiin qabaman mootummaan federaalaa naannoo Tigraayiif deebisuu dadhabuun yookaan daangaa Tigraay deebisuu dadhabuun wantoota walitti bu'iinsa kana hunda dhalan keessaati wantoota rakkoo tana hammeessan keessaati. Kanaaf rakkoolee tana furanii karaa nagaatiin furmaata godhuu yoo rakkoo tana furuu hin dandeenyes TPLF sun harka micciiranii naannichaaf jala bulchuu kan hin dandeenye taanaan immoo xiyyeeffannaa guddaan rakkoo jiru furuudha. Rakkuma jiru sun furuudha bakka khalaas. Haala amma jiruun yookaan naannoon Tigraay kuttee jechuudha Itoophiyaa jala. Naannolee Itoophiyaa taaniin adda ammaa miidiyaaleen fakkeenyaaf kaleessa ilaalaa ture. Yeroo lama gabaasa kan hojjete Aljaziiraanii JWS Aljaziiraan gabaasa wal fakkaataa hojjete naannoo Tigraay akka Itoophiyaa keessa jirtutti ibsaan jiru fakkeenyaaf miidiyaan guddaan san naannoon Tigraay akka biyya biraatti ibsu jira jechuudha. Dogoggoraa jechuudha. Mootummaan federaalaa naannoo Tigraay wal qabatee baay'ee xiyyeeffannaa yoon kenne rakkisaadha. Xiyyeeffannaa kennuun ammoo hunduma waraana fiiguu miti. Irra caalaa rakkoon yeroo hunda karaa nagaatiin karaa mariitiin hiikamuu danda'a. Mootummaan Abiyyi immoo rakkoolee san karaa nagaatiin irratti yoo xiyyeeffate numa fura. Hin fadhii waan qabuun soommo. Dhugaan jiru Abiyyis ta'ee wayyaaneen fadhii waan qaban isa olachuutu uummataaf hin ta'anii beekama.
Lachuutu of tuulanii rakkoo qabanii ammallee waraanni waan ooluun fakkaatu jechuudha. Dhimma waraana Tigraay wal qabatee waan biraatiin walitti deebinaa dheereessuu caalaa gabaabsuu wayya waan jedhamanuuf jecha dubbiin guddatte farreettisu kan fe'amtu yeroo gaarii.